Ashamaa dhaggeeffattootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee odeeffannoo wayitaawaa yeroo maraa isin biraan ga'uudhaa hamma dhuma qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Hidhattoonni shanii bakka hedduutti miliqanii badaa jiraachuu odeeffannee jirra. Hidhattoonni shanii yeroo maraa abdii kutannaa olaanaa keessa galuu irraan kan ka'e bakkoota hedduutti miliqanii badaa akka jiran odeeffannoon garaagaraa yeroo maraa dhagahamaa jira. Kanas kan taasisee ilaalcha gandummaa marroon oomishe ta'uu hedduun itti walii galanii jiru. Kanas kan taasisee ilaalcha gandummaa marroon oomishe ta'uu hooggantoonni shanii hedduun itti walii galaniiru. Beelaa fi rakkina adda addaatiin bosona keessatti hidhattoonni daraaraan irra gahee yeroo ammaa bakkoota garaagaraa irraa miliqanii badaa jiraachuu odeeffannoon keessoo miliqee bahee dhagahameera. Kunis hooggantoonni garichaa akka wal himachaa jiran gochaa kan jiru yoo ta'u, ija shakkiitiinis akka wal ilaalan gochuu danda'ee jira. Kana malees waraanni Keeniyaa nurratti banamee waraanaa nu harkaa bittimseera jechuun Gammachuu Abbooyyee dubbachuu odeeffanneerra. Shaniin zoonii kibbaa baduun isaa sababa faayidaa barbaachaa Gammachuuti jechuun marroonis qeeqasaa kaaseera. Egaa kun wal murkii hooggantoota shanii fi bittinnaa'uu isaanii kan agarsiisudha. Dhumni shanii kana booda oduulee kanaan wal fakkaatan qabatee kanas ba'uudha. Egaa dhaggeeffattootaa fi jaallatamtoota keenya qophii qabnu asumarraan golomnaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatiinaa. Galatooma.